Tergamtan hundaan oduu gammachiisaa isiniin jechuu barbaanna. Kitaabni barnoota hedduu of keessatti hammatee fi walaloo akkasumas mata duraalee adda addaa irratti hundaa'ee barreeffame kan ulamaa fi hayyoota biyya keenyaatiin ilaalamee fi gulaalame. Kitaabni mata dureen isaa onnee irraa gara onneetti yookiin minal qalbi ilal qalbi kan jedhu kan ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa yeroo hedduu barnoota amantaa toora miidiyaa hawaasaa irratti kennuun beekamanii fi walaloo adda addaa qopheessaa kan turanii fi hawaasa keenya biyyoota adda addaa barsiisaa kan turan Ustaaz Umar Faruq bin Sheekh Aliyyiitiin kitaabni barreeffame kan qophaa'e yeroo jalqabaatiif biyya Jarman magaalaa Numberg keessatti sagantaan eebba kitaaba kanaa gochuuf qophiin hundi xumuramee waan jiruuf maarri hundumti keessan iyyuu lammiileen Oromoo biyya Jarman kutaalee garaagaraa keessa jirtanii fi guutuu Awuroopaatti argamtan hundumti keessan iyyuu akka irratti argamtaniif kabajaa fi jaalalaan ammumarraa isin beeksisuu barbaanna. Sagantaa eebba kitaaba kanarratti ulamaa fi daa'iiwwan Islaamaa akkasumas munaashidoonni bebbeekamoon kan irratti hirmaatanii fi toora Skype internetiitiin kan hirmaatan ta'uunis barameetu jira. Hayyoonni bebbeekamoon sagantaa eebba kitaaba kanarratti hirmaatan keessaayis Ustaaz Sheek Raayyaa Abbaa Machaa Oromiyaa Finfinnee irraa kan hirmaatan yoo ta'u Sheek Amiin Ibiroo Oromiyaa Dirreedawaa irraa kan hirmaatan ta'uunis barameetu jira. Maal isaan qofareem Dr. Yusuf Nuuree Dammaa United Kingdom irraa maal jara kana qofaree kan akka Sheek Abumaa fi United Kingdom irraa Munaashid Injiinar Abdurrahmaan Huseen Oromiyaa Finfinnee irraa Ustaaz Ibsaa Hasan Oromiyaa Finfinnee irraa Munashid Kamal Hebbo Oromiyaa Finfinnee irraa akkasumas biyyoota Arabaa Saudi Arabiyaa irraallee ustaazonni hirmaatan Ustaaz Ammar Sheek Amiin Ibiroo, Ustaaz Munzir Sheek Amiin Ibiroo, Ustaaz Mu'aaz Naziif. Kana malees biyya Jarman keessaa kan jiran hayyoonnii fi namoonni bebbeekamoon akka irratti argaman barameetu jira. Hayyoonni guyyaa eebba kitaaba kanaa irraa qooda fudhatan keessaa dura ta'aa tokkummaa Muslimaa Oromoo biyya Jarmanii fi imaama Oromoo biyya Jarman kan ta'an Sheek Hussein Ahmedii fi Sheek Abdul Jawaad kana qofaa miti hayyoonni Oromoo kan biraatis sagantaa kana irratti dhimma baqattootaa irraa haasaa kan hubachiisan ta'uun beekameetu jira. Guyyaa eebba kitaabaa kana irratti sagantaan nama buhaarsan gorsaa fi haasaa gaggaarii akkasumas walaloon sagantaan garaagaraa kan isiniif dhiyaatu ta'uunis beekameetu jira. Maarri hawaasni keenya xiqqaa fi guddaatu hin jedhin dubartii fi dhiirri hundumti keessan iyyuu guyyaa seena qabeessa kanarraa akka namne kabajaa fi jaalalaan isin beeksisuu barbaanna. Guyyaan eebba kitaaba kanaayis Noofeembar 9 ji'a 11 bara 2019 Sanbata xiqqaa sa'aatii 12 irraa jalqabee amma sa'aatii 19tti kan turu ta'uunis beekameetu jira. Bakki walgahiin itti geggeeffamu Jarman magaalaa Nuremberg naannoo Fort jedhamutti Tiberias Terrace lakkoofsa 13 masgiida guddicha Turkii keessatti kan raawwatamu ta'uun ibsamee jira. Odeeffannoo dabalataatiif koreewwan sagantaa kana qopheessan qunnamuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila koreewwanii duwwaa 49 15 21 42 92 177 Ustaaz Umar Faruq bin Sheekh Aliyyi. Kana malees lakkoofsa bilbilaa duwwaa 49 15 21 duwwaa 8 38 49 3 Mudarris. Kana malees lakkoofsa bilbilaa duwwaa 49 15